ውዳሴ ሙገሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም አልጓል ያደርጋል። እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት። Ummanni kun qullaasa otoo dhala mataasaa kan buusee badee jira. Waan nyaannu waan uffannu waan irra ciibnu tokko kan hin qabne qullaa balbala banaa dhiifnee baane nuti. Waan argachaa jirrus hin jiru waa ta'u. Qaamni nuun waraanaa Oromoo biyya irraa xaragaa jiru isaan duwwaa miti. Qaamni isaan deeggaree jiru jira. Qaamni diimaa ta'e jira. Uffannaa isaanii guyyaa sana adda baasee argina man kan waraana sana keessa jiran. Uffannaan isaanii geeshoo malkeedha kan isaan uffatanii jiran. Bokkaa yandoo kana keessa carqii tokkitti kan gurrarraaf buufatee kan hin qabne maatii 7-8 kan qabu tas keessa jira. Har'a yoodhattanii mana keenya laaltan manni keenya gubataa dhumaadha. Dibirata nu qabnu badaadha. Horuu ni qabnu tokkollee hin jiru. Maaliif nu laala? Moo mootummaan kun hin jirre moo maaliif kan kana nu laaluuf? Maali taane nuti kun diina kana maaliif nutti dhiisa? Humna gurguddoo dhabe moo maaliif nutti dhiisa? Dhuguma mootummaan nu beekaa nuuni. Nun beeku nuuni. Yeroo gibraa yeroo waan adda addaa nu bira dhufuun gatiin qabu. Qeerroodhaan fakkaruun gatiin qabu. Qeerroon humteen warqatti bakka maali kan du'aa jiru qeerroodha. Muummichi ministeeraa nu beeka taanaan daawwannaaf iddoo adda addaa deemudha. Nuun dhufee nuun daawwatu warra dhumee jiru kana. Nun barbaadu iddoo jiru nun barbaadu nu. Waan hundumtu mana keessatti nu jalaa dhume. Mootummaan eessa jirtu? Barattoota Oromoo bakka Abiyyi bu'an bakka Jowaar bu'an jinaazaan isaanii galaa jira. Argaa jira. Hayyaani duruu barnoota hin qabnu awwaalamneerra.
Oromoo mumtana fidannee ta'e jedha maalis rabbiin nu uume waan ta'eef namni nurraa fudhachuu waan dandeenye jedha maarri. Oromoon nu gargaaru waan dandeenye. Waan ta'an qabnu diddibboo keessa jiru sodaan jinaazaan amma sii dhufaa jira Oromiyaatti. Ni immoo jinaazaan keenya achii waan dhufu amma jinaazaa keenya bakka itti awwaalu qabaa jira. Maaliif Oromatti hidhateera waan ta'eef? Eessatti hidhate? Dura itti hidhate. Furmaatu maal kan jedhu kaaseetti. Akkami taa'ee kan jedhu kaaseetti. Dura itti hidhate. Marfamneedha waan ta'eef. Fattasheeti lola guddaadha. Qawwan dhufa ulaalinaa. Sodaate baate biyyoonni Amaaraadha akkas fittisaa jiru sun hin sodaate baate dura irratti hidhate. Hin laali qabachaa dhufe. Lola sammuutiin hawsaafarii qabatan. Ummati keenya akka waliin dirman jidduu kana hin. Sanboota lolli ni eegalu. Kanaaf falli maal lafi sinirraa fudhataa yaa burqaan qabalee burqaa meema kumsaalaa laamne burqaa makalaakaa dhufee ijaarratee affaar furtee kaaya. Caacaatti kun fudhatameera amma taa'uun keessa nu amma dhufaasina hin taane fudhatameera kun laatu adda kanaaf fudhatameera. Jabina keenyaan lola keessa qalannee guddanne waan ta'eef abboota keenya nu eege waan ta'eef teenyeera. Abdii maaliif hamma dhufne fudhatameera lol duraa itti buruunis fudhatameera. Nagos fudhatameera waa har'a fudhatame. Isa himaa jira makalaakaa maal sinii goona? Kanaaf ni abbaatiyyaa miti. Isa abbaatiyyaa jala jiran ala. Saantu sana abbaatiyyaa. Wanti kana kaasuuf maal seenaa Oromoo tuttuqnee wanni kaasaa jiru. Wareegamaaf ni baatee irraa kaane raayyaan bar qabsoo kee turani. Qabsoo Oromoo keessa turan jedha. Zoonii kamisee tanaa ammayya. Qabsaa'ota Oromoo keessa jiran baay'eedha. Doonoo. Sakootti dhiisi baay'ee jiran keessa qabsaa'onni kan wareegamanii hafanii ilmoonu allaattiin nyaatteetti Oromiyaa keessatti baay'ee maqaa keenya miidha hojii hin jiru. Maal nuti wareegamne hiriirri yoo baane waa'ee wanna maqaa hin sodaatu dhugaa isinitti himaa hayyoon kamiyyuu dargiin isa baratu hayya sillaaseen isa baratu hayyoota Oromoo baay'een beekan ni sodaatu naftanyaa. Waa'ee wallee gadi baasanii haasa'uu waan danda'an artistoota keenya tuttuqaa jira malee. Gadi baasanii waan haasa'an. Wallee akkaan turte hin jiru. Ani waan isaa waan beeku yaadu. Nu hunda nyaara daalaa keessatti, Adaan lafaa keessatti, Arsii Nagarii lafaa keessatti, Dammi Dolloo fa'aa keessatti, Amboo fa'aa keessatti. Isin achitti karaa deemtanii ijoollee keenya gara deemsu dhabdeetti naftanyaadha. Isinuu karaa deemtanii dhabdaniittan. Nuti armatti haasa'u keenya. Armatti immoo isin dhufuu keessanii dhiibbaa biraan nurra jira. Isin achi socho'uu dadhabdanii Adaamaa waa keessan hin taane yaada Adaamaa. Waan Finfinneetti sadii isaanii. Yoo Adaamaan keenya taate, yoo Nageelleen Arsiin keenya taate, yoo Kamiseen fi Baateen keessan taate, yoo Amboon keessan taateedha. Sodom nafxanyaatiin dubbachuudhaaf dhabameedha. Sodaatameedha. Duran dhuguma ofiifiyaan wal qabatu daandiin ishii Finfinneen marfamtuudha. Samee shawaantu nu gidduu jirti. Kanaaf jenneetti qabsuu wanni kun warra wareegamsaan qabsuu sun yaadachuu dhiisin. Yeroo sabbisaa maal haase? Maal jedhe? Maal dubbatu nama barattoota Oromoo? Lafa diblee arabaaba jaalalaan miidha. Isa wallagatti hojjetame arabatti hojjetame. Isa hararitti hojjetame baasitti hojjetame. Garuu qumaan hin qabu. Waa'ee hoggana qabsaa'u, waa'ee aktiivistii waa'ee kana dhiisa. Dhuunfaadha namoonni murteessuun jiranii maal argataniinna namoota qabsaa'ota arma keessa argataniinna uummata keessa argataniinna. Waan hin goone miti moo waan goone. Dhufuu keessan inni waan goone. Nutu arma wallagga gooneera maatiin goone eenyu dhufee beera armatti. Arma dhufanii gochuun bara nuurolaa miti. Ni beena loloo keessa qalannee guddanne dhugaa rabbi. Ijoollee keenya dhumannee malee mul'isuu hin baate kana waa sodaatee ijoolleen keenya qeeroon keenya. Jaadha. Waa sodaannee miti. Kan dhufaniidhaan isaan hidhatanii dhibba jaajaa qabu waan ta'eef. Ishii qabnu xiyyeeffatti 15 kan nu ficcisiisanii affaariin daa'imni keenyaa fi naafi keenya kan rasaasi dheemuun naafateeru qaamaa hir'ateeru akka hafuuf akka jinaazaan keenya waraabessi nyaatu saree nyaatuuf kan nu baatee nu bobbaasu.
mirga akkamitti dhufu bifa kamiin amma qabsoo haaraatti eegale TPLF achiin eegalteetti nafxanyoonni eegalaniidhani xinnaa baartiin badhaadhinaa eegaleera gabaabaa eegaleedha waan biraa eegaa jiru sasani boombi dhufaafnaa inni waan biraa kaase badhaadhinaa baartii badhaadhinaatti namni dura awwaalcha dhabee fa'aan eenyu akka badhaadhamu nigdichiisa kan akka ta'e waan hangalu sanirraa isa argii kutanne armaamoo wayyaaneen kaase isaan kun nukka'anii tarii immoo nu qabsaa'onni hooggantoonni gaaddisa Oromoo gaaddisa dhugaa kun waan haaraa fidanii as bahanii waan haaraa waan Oromoof tolu yoo Oromoon achitti tole tarii inni isaan tasgabbii yeroo argate osumaan jaalatu bakka jedhan nu hiiqatu achirratti yoo achi geenyu nuyi miti isin achi geessan namni barataa ofii barataa yuunivarsiitii ofii barataa kolleejjii ofii namni jinaasaa isaan kaafanni durutu reeffa nagoonni bu'eeru bakka jedhamutti nuyi maal lola akka dhiiraatti kanaaf dhufuu keetiif galatoom waan yaadda kanaaf itti milkaa'e Oromoota keessattuu ala kana Ameerikaa kana keessa milisoota afaan Oromoota jedhamti deeggarsa ni godhu Oromiyaadhaaf baay'ee dhaabbata Oromiyaati Sumaaliin jeebiin isaanii jeebi'e inni kaanis karaa Adaamaatti kuni teknooloojiidhaa ba'a buqqaanii karaa magaalaatti nuu maqaa lola kanaatiin kan seenaa jirtan kanaaf magaalaa keessa nafxanyootuma jira afaan jijjiiratu malee nuufis inni deebi'oos dhaabbate inni keenya kunoo amma haaraa nuka itti beelef kaatare abiyyi waan biraa kaase shinkaatu kanaaf nuufuu nuu dhaabbadha Wamxinnoota akka barbaanne duba yaadaanis miidiyaa keessa baadha mee qabsoo shii karaa waggaa dhibba shaniitu tan mee kana mullee isaa arginu wanta wanta dhiyangadda yeroo miidiyaarraa yeroo sulaalee jechuudha wallaggaa yeroo kumaan dibasta haasawaitu qabsoon keenya maaliif akka ta'e yeroo haasawaitu sun hordofa jechuudha namoota baay'een hordofa ni arganii ilaala garuu namootni ni abdanne waa'ee Oromoo dha'uunu xila'uun nukuseetii bara itti asaasee afaan Amaaraa hin haasa'e fi dhiyangadda afaan Oromootiin xila'uun nukusee taase nuhu garuu waggaa 500 waggaa 800 kiloo dibboota nageenya keenyaa afaan keenya fidanneera isatutti ashokoshokee afaan Oromootiin haase faradoon hammisii dhufee maal abdana duba bakka Adaamaan Oromoon taanetti bakka Amboon Oromoon taanetti bakka Asalaan Oromoon taanetti bakka Harar Oromoon taanetti wallahi waggaa 150 sunuu hin taane so waggaa 400 meesu kanaan hayaallu Alataan hin dhufan haxoota gabbaraa turan ati Mikaa'elii fi ati Tijiroo ati maali bar gabbaraa turan keenya indaraasee maal isaanii gabbaraa jiru dirqama gabbaruu keenya ibbolosi koo kaaseera sirriidha gabbaruu keenya dirqama iyya dhibba jaha hidhatee nu habbu'eera nu ficcisiisuuf ishee qabu xalcashi goonee fixannaa ishiin dura fudhuufte gabbaruun keenya dirqama maaliif nuyi haxoota jala jirra nu inni Oromoon bal'aan guddaan qeerroon aqee jala deebi'e qeerroon Oromoo aqee Mootummaa nagaa namaa eenyuuf filaa hin danda'a. Nuti saalfachaa jirra isaa kanatti. Mootummaa kennaa mootummaa naannoo Oromiyaatii naggasee guddaadha gargaaruu qabna obsuu qabna wanni nu keessa ayyaana hin jiru. Gochi godhamu immoo mootummaa kenna enne kan kunuunfannu faallessee argamaa jira. Faallessee argamaa jira. Nuti silibbireen jiru isaa keessira. Nuti kenna siin jenneerra sira. Laakiin yoo ati rakkinna oolchuu hin dandeenye nama rakkinna kana to'achuu danda'u barbaadata namni. Dhiirummaan Oromoo dhangala'u yoo hin dhiisin qabeenyi kenna qisaasa yoo hin dhiisin manni amantaa gubatu yoo hin dhiisin mootummaan hin jira jechuun nama saalfachiisa. Hin jiru. Mootummaan ilmaan isaatii miti yoo walbaa tokko yeroo dargii hangante abeet ijoolleen federaallichii taate namatti wirkii ummataa kan sabbamaa kun agaltamaan eeggamuu qaba gargarba'iinsi kenna mootummaan wajjin jira wajjin jiruun ni namaan biyya samii irratti raawwatame namni irratti raawwatame kanatti kan tartii mootummaan fudhaturraa gargar baafama jecha. Nuti tokko yoomuu
Akka Oromooti akka hin baaneetiin loluu jira siin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo an hireen Oromoo qabsoo Oromoo butamte akka Oromootti hin galte jee ture. Ilmaan obbolaa tokko wallola kana keessatti diinni gamaa gamana jidduu seenee haala hama uumaa deemaa jira jechuudha. Kun akka biyyaatti rakkoo keessa seenne garan ka Oromiyaatiitu hammaataa deema. Maal balleessine jedhan? Uummanummaan kun maal barreesse? Waggaa 50 booda haara galfachuu hin qabnu. Maal inni jechi jiru? Warri Tigraayitii fi warri mootummaa federaalaa wal lolanii gara lolaatiif tokko tokko mo'achuu dadhabnaan uummanni addunyaa itti iyyee lola dhaabanii gara haasawaatti seenanii jiran. Uummanni Tigraay gargaarsa argataa jira. Gammachuu irraa qabna kanarraa. Oromoo gargaarsa argachuu qabu, haara galfachuu qabu. Waan ta'an ni dandeenya. Nama miliyoona tuqaa tokko shantu Oromiyaa keessa buqqee jira sababa waraansa kanaatiif. Namni irraa dubbatu hin jiru. Namni gargaarsa geessuuf hin jiru. Duuba nuti duula kanarratti isin qomaa miti. Mootummoota biyyoota Awurooppaa hedduu dubbifnee jirra gara Ameerikaalee ta'e. Wanni jechaa jirru maali? Rakkoo kaabaa furra jechaa ta Oromiyaa keessaa dhiifnaan ibidda mana tokko qabsiisanii ka biraa mana tokko irraa dhaamsanii ka biraa qabsiisaa jirtanii. Akkuma uummata kaabaa ka Amaaraa ka Affaar Oromiyaatiif ka Tigraayiif gargaarsi dhaqu uummata Oromiyaatiifis dhaquu qabaa jechuu jirra. Dhaquu qabaa jenna. Biyyoota joof waa'ee ilma namaa haasa'u jirra. Gaagaanni Oromiyaa keessa jiru ummata gurguddaa uumee ministeera nama irraa ta'e kumaatii namaa ni dabala kufaatii biyyattiitis ni dabala kara kana deemnaan harki biyyoota alaa naannoo sanitti dantaa isaanii eeyyifachuu dabalaa waan deemuuf boru osoo barbaannee araaramuu hin dandeenyu arruma lola dhaabne osoo daran waliin fidne osoo biitiin dhiine osoo uummanni addan facaane yeroo duraa fudhatanitti dhimaane amma lolli dhaabateen uummata Tigraay fi uummata Amaaraa deebisanii walitti fayyisuun laaftuun taatu. Amata lama dura hogganoota Tigraay fi hogganoota Amaaraa itti wayii waachaa yeroo turretti araaramuun laaftu ture. Maaliif gaafas walitti dhufuu qofaa ture. Har'a dhiigaan harki namaa badee jira. Gadoon hamtuun seentee jiru. It will take us years to reconcile the two sides. Oromiyaa keessatti seenteenumatti maa barbaachisa. Waa hedduu dalagnee jirra. Oromummaa kana dalagnee ijaaruudhaaf. Oromiyaa ijaaruudhaaf. Lolli kun itti fufnaan garuu waan abboonni keenya waggaa 50 ta'an nuti isaan gaggeessuu dandeenyu tattaafannetu dhiisama. Mootummaanis ka jennuun hin dandeessu jennee ni jiru. Ka'idha waan biraatiin miti bara. Karaan itti deemtan karaan sirna federaalizimii itti diiguudhaaf deemtan karaan sirna abbaa irra itti ijaaruudhaaf deemtan isiniifis mootummaa hin cimsu. Biyya kanaas akka isin barbaaddanitti ijaaree badhaadhina hin bitu diigamiinsa fidaa. Hin ta'u jennee dura dhaabannaa eegamna. Wanni sodaan hin hafne. Mootummaan ture amma dakkara Itoophiyaa isteeti. Takka hanga ammaa laaffattee hin beektu. Mootummaan kanas hin jechaa jiru isteeti sirni. Kun rakkoolee hedduu biyya sanatti uumaa dhufaa jira. Mootummaadhaan kan jennaa jirru si gayaa utubaan agadiiban qaba agadiisan qaba amma booda karaan qilee malee amma booda karaan badii malee amma booda karaan wal fixiinsa malee sirni abbaa irree mootummaa humnaan jaaramus Itoophiyaan dullatti humnaan bultus hin jiru.